kaarana qollofanii. Ka abbaan kophuu zinaadhaaf na barbaadu. Ka ilmi zinaaf na barbaadu. Tamboota irratti isin baay'een taa'u jira. Gaara na baasan. Gaafiti jedhanii laanfitanii. Nam 50 ol ta'an warri gaara keessa jiru. Wallahi wayyaa qaanyee qaba. Nama jabdu dhugaadhaan. Garuu anjala qotuudhaan fedha dubbii tana. Ta'uun akkatti jabaattu laal. Dhoo isaan gaarii miti, dhoo isaan gaarii miti. Dhimma biraatiif na bite. Isaan na bilama. Ati. Lalti garuu jeeyina feete gaqqabdiin hin beekaa. Mo'attuun jaalala addunyaa tanarratti. Jirra bakka nuti jirruu fi bakka gartee uummanni Habashaa gartee Itoophiyaa kun ollaa keenyaa kun jiran. Wanni waggaa 12 dalagee dhabe. Laga dhaquu, ushaa shaaruu, bobee isaa guuruu wantoota kana hunda dalagdee moo dhaamsin hin qabu. mee laayibirri maal si bochise hullee. Kabajamtoota hawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabsaayibii godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota hawaasummaa dinagdee fi siyaasa irratti dhimmoota garaagaraa irratti keessummoota namoota gartee miidiyaa hawaasaa gubbaa dhiibbaa uumanii namoota roga adda addaatiin beekumsaa fi beekamtii qaban yeroo garaagaraatti dhiyeessinee asirratti keessummaa goonee isin dhiyeessina. Namoota hawaasa keessatti gartee sila mul'achuu qaban kadha qotanis gartee mul'atanii jiran kan namni hin hubatin hunda akka namni hubatee isaanis nama hubatanii wal hubatan godhuu irratti sochii goonuu keessatti arraan tana nama adda tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa ta'e tana namni hin beekne yoo jiraatte nama waa xiqqoo na fakkaata. Toora namni 300 fi ni beeka. Namoonni kun namoota isii hordofanii. Obboleetti teenya Hullee Yuusufiin qabadhee isin dhiyaadde mee Hullee teenya baga keessummaa barkoo miidiyaa taatee gama barkoo miidiyaa nu dhufte mee maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu bari. Ayyee galatoome. Hullee Yuusufiin jedhama. Laftiin itti dhaladhe Oromiyaadha. Oromiyaa keessaa illee magaalaa Ciroo Duwwaa takka keessatti dhaladhee lafa Baardaal jedhamtutti dhaladhee akkasi intala warra qote bulaati. Anilleen akkasuma. Hedduu magaalonni erga magaalaa seenee intala qote bulaati jennee biyyaama. Hedduu gaariidha. Warri baadiyyaa dhalatee magaalaa guddate kun jajjaboodha. Dubbitti firaan danda'anii namoota dubbii agartee alanfatu. Mee Hulleen warra Cirootii Ciroo tana mana sitti xiqqaadha malee namni sitti xiqqaadha miti. Ciroo sanitti hedduu mana sitti xiqqaadha hangaan achi turetti Ciroo xiqqishoo homiiraa qaba. Haa ta'u amma sababa keetiifuu dhiifamaan godhaaf hanga sanii. Hullee dhalootaa fi guddinni kee baadiyyaa dhalattee guddattee moo akkamii? Fakkeenyaaf gaafa ijoollee re'ee tiisuu, okoya beeladaadhaaf guuruu, laga dhaquu, ushaa shaaruu, bobee isaa guuruu wantoota kana hunda dalagdee moo akka agartee warra magaalaatti akka ulee wanta keessatti guddatte lookoo taate. Beeku gaa'ii tarii carraa loon dhabuu sirraa namoota taateen beeku. Namni gariin beektaa baadiyyaatti lukkulleen qabu akkuma kaan jireenyi isaa badhaadhina keessa turetti. Ani hedduu re'elleen eene horiilleen eene akkasumatti guddadhee jechuu barbaadeeti an. Hayyee hedduu gaariidha. Warri gartee re'een eeguun tun gaammaan tana yoo namarraa eegne malee nama horee seenii eega yoo fedhanii. Mee Hulleen ammaaf eessa jiraatti? Hulleen ammaaf osoo ammaa tana qofa osoo hin ta'e waggaa 12 Suudi Arabiyaa keessa jirti. Ammallee waggaa 12 gara dabalatti waan dabaltu ayyee. Kanaafuu waggaa 12 Suudii keessa jira. Ammallee Suuduma keessa hin jira obboleessa kee qaali. Waggaa 12 jechuun yeroo dheertuudha. Waggaa 12 jechuun yeroo dheertu. Aan eegaa magaalaa seenee anuu waggaa 18 moo kana eegaa magaalaa seenee eegaa biyyaa biyya osoo hin ta'in waggaa 12 jechuun yeroo dheertuudha. Yeroo gartee ilmoon takka dhalatte illee dardartu ta dubaraatti illee bakka geessu. Jireenya addunyaa kun gaa olii fi qaqqabaa asii fiichi qaba. Addunyaa kanarra namni bakka itti dhalate qofaatti dhagaa nuuni borora ammaan tana dhagaa nuuni borora. Namni gartee deemuun waan beekame. Mee dargaggoonni keenya shamarran keenya yeroo adda addaatti keessaafuu uummanni keenya karaa argeedhaa hedduun ni baqatanii deeman. Karaa gartee godaansa seera alaa kanaan deeman sanuuf seeraanii miti. Mee godaansa seera alaa kana guuteemtu biyyarraa kaatee hanga bahara geessutti mee eenyutu dura gartee sitti haasawee gurratti sitti hasaase biyya arabaa akkanaa Suudiin akkanaa gartee akka waan re'aa lafaa maaranitti akka waan daaba gartee qotanii baasanitti sitti eenyu hasaase akkamitti biyyaa bu'uu dandeesse?
dhugaa keeti takka namumaan si kaasa takka jiruuteetiin si kaasa takka rakkooteetiin si kaasa namni takka namaan dhiibamee bakka san dhaqa takka ammoo rakkooteetiin dhiibee bakka san si geessa dhugaa dubbachuudhaaf ani guyya tokko suutiin dhufa jeetti ijaanne ammoo rakkin makiyyaa dhiibee bakka tan na fide akkasi rakkuma xiyya firraa gartee firraan jijjiira jeetuman dhufe suutii tana malee ani namni dhiibee na fide hin jiru garuu godaan seenaan alaa gaarii miti dhiibbaa hedduu qaba dhiibbaa akka malee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Hedduu gaariidha. Mee biyya kaatee karaa kamiin baara qaxxaamurte? Osoo baara qaxxaamurte baara bira geesse baara kamiin qaxxaamurte? Fakkeenyaaf cirorraa kaatee karaa Adaamaatti ol deemte moo cirorraa karaa Direedawaa gad deemte moo akkamitti biyyaa baate? Karaan itti beeku karaan kun karaa naaf seenaa guddaadha. Waan bareedallee ta'uu baattu. Wanni kun gartee taariba jedhamu kuni karaa deemaa godaan seeraan alaa waan morma ol qabanii qoma dhiibanii dubbatanii miti. Kasaaraa guddoo humna biyya jaartu humni itti tonsii galtee biyya arabaa tana keessa warri jiru biyya gartee ijoollee amata 25-30ti. Irra guddoon biyya arabaa ana jechuun dandaasii galtee warra nafa fakkaatu warra likkii biyyaati. Warra kun warra silaa biyya jaaru biyya dhaloota qaru si galtee kun keessaa bahuun nan gammachiistu. Kanaafuu an amma karaa itti gaafiteetiin deebi'aa bososoniin dhufee akkuma gaabiyya teenyatti beektaa loon kana ayisuus irra fe'anii gartee akkasuma dhufne gaa waa xayyaaraan hin dhufne ilmaa san caalaa fe'amnee dhufne. Namoonni hangi fe'ame osoo hin beekne namoonni hedduun bakka takkatti makiinaa irratti fe'amee waliin deemaa turtan jechuudha. Bakka takkatti. Nama 550. Mee bosaasoo geessan booda wantoonni karaa kana hanga achi geessanitti isin qunname maal fa'aadha? Takka takkaanii karaa kana haaree hojii deemna har'aan tana ani suutiin baara si wajjin. Abshir siree malchiisa. Siree malchiisa. Ayyee. Kanaafuu mee akkaataa deemte san hanga yaadaturraa waliin deemna akkuma isin kanatti. Hanga yaadaturraa ilaa galtee bosaasokotti geesse jijjiga keessa akka dabartee kana kanas nuutuqaa ilaa bosaasoo nu gahi sanboota itti fufna. Wallahi gaafan biyyaa koo waan xiqqishoo afaan Somaaliitiin dhadhagahaa ture. Dhiira lamaa fi dhala lamaan biyyaa baane akka tasaan takkaa suutii dhaqaa jeetti yaane garuu immoo jireenya kiyya ofirraa jijjiiruu ni yaada. Garaa kiyya keessatti hedduu jijjiirama yaada. Maatiin keessaa dhufes maatii gartee tujjaaraa miti. Si galtee intala qote bulaati jeessi hime. Qote bulaa jireenyi isaa waan fakkaatu ni beekta. Makriba micoon takka geeleen tiki takka daraartuu jaanii dhuftee suudii aanaan jennaan hayyeen jeen. Gaafa san keessa qarshii 4,000 qaba. Qabeenya guddaadha. 4,000 qaba. Edaan mallee inni nu karaa jalaa irratti deema keessa jijjiga dhufu. Giseen jijjiga dhufu dirqama nu dabarsan gaafa san poolisaan nama eega godaansa seeraan alaa kana. Ooluu namaa keessa osoo yaanu Somaaliin takka dhakaachaa fi uleen dhukkeen irraa hafte akka malee nu goote xiqqishoon afaan Somaaliitiin beekaasii dallaalli jaaniin naqamanii xiqqishoon mucaa wajjaan tokkollee federaala keessa ture tokkollee nama gisee jahaas dhufee galee an akkasuma wajjin immoo xiqqishoo ijaan jabaadha natti fakkaate akka malee jabaadha maallaqa yaanuun isaanirraa illee guuree akka waan isaanirra jabduudha silaa mucaa sun bar federaala keessa ture nama hunda dandeessii nama dhawullee qabu natti fakkaata. Isinis umaatii miti fidaa jee maallaqa guututti as keessa kaayedhe nam sadiif dhiira nam sadiif bee bara onnuma qabaachuudha malee silaa nam tokko anuma kuffisaa beeke. Akkasitti ijoolleen na dura yaajee isaanis akkamiin amananii beeku mudannoo akkasii faqabna garuu ijoollee san sossobeetuma maallaqa xiqqoo irraa kanneen harkaan gisee miilaan deemuu qofaa miti harkaan deemus ni jira. Ijoolleedhaan maallaqa achumarraa xiqqoo raabsee fi kanneen fi malaan bira kuchiiseen hin beekamu mudannoo akkanaafaa jira achirraa deemnee makiinaadhaan. Kara bososoo seenne bososoo keessatti immoo nyaata akka malee ruuza shurufkaa tokko nyaannee dhukkubsannee maal jennee waa wajjin jechuudha. Akka fedhellee yoo taate rakkina fedhellee yoo qabaanne nyaata akkasii akka mana nyaannee hin beeknu. Akka malee dhukkubsachuun turre bososootti achirraa deemnee jechuudha barbaadee kara bishaanii. Hedduu gaariidha. Mee karaa kana guyyaa meeqa fa'ii deemtan? Guyyaa meeqa deemtan? Hanga bosaasoo keessanitti tilmaamaan yoo bartee yaadachuu baattellee. Torbaan ni ta'a. Mungkin sirriitti yoo yaadachuu baattellee torbaan nama jeeti. Hayya torbaan deemtanii achi geessanii bosaasoo geessan dooniidhaan achi baatan immoo akkamitti achi baatan? Dooniidhaan doonumaan baanee doonii guddoo takkaan baanee doon irratti illee ani mudannoo takkaan qabaasumaanuu akka mudannoo sitti hin baay'isne maaliifuu nama kan keetiif dhugaa himuu qabda.
namoonni baay'een akka waan gartee wanti takka isaan mudateetti gaafa dhufanii as jijjiiramanii hawaasa kara godaansa seeraan alatti kakaasan waan si mudate rakkoo fi bal'inallee himuu qabda sii galtee hawaasa keetii fi hedduu miidhame ani mataan kiyya maal hin jee barandaa kana nu buusaa jechuu ture bishaan ol kee kanan barandaa see sakraanee jechuu sakraaneef wallaaleetiin waan sa'aatii guyyaa sadii irra deemne isaa guyyaa sadii irra deemne dooniinis jidduutti badaa deemtii maal jettii kana keessatti abuura biyya barandaa kanaan na buusaa afuura baafannaa akkattiin ja'anii namni kun achuma wal jala fincaanaa akka fedhe tahaa sii galtee hedduu karaa kanatti hedduu miidhamne biyya tan dhufne jechuudha miidhaa guddoodha karaa kana dubartiin osoo deemuu baatte dirqamaan nu oofa malee osoo deemuu baatte hedduu natti tola hedduu. Rabbumaatu lubbuu teessan oolche malee dooniin akkasitti garagalteetis namni gartee achirratti halaakamus hedduu jira. Halaakamus hedduu jira keessattuu ammas gaafa gabbuunu halkan uummanni nurraa bu'a bu'isa keenya nu jarjarsuu malee namni kun ni miidhamaan joorri doonii san gubbaa jechuudha. Maaliifuu yaman kanatti yeroo san keessatti yeroo ammaan beeku dafanii buusanii dafanii deemuu barbaadan. Bishaan xiqqishoo gartee achuma siqaniituma nu buusanii namni koo xiqqaate nam sadii nu jala bishaan keessa dhabame. Galaana guddaa keessa buusanii. Lubbumaanuu baatee jechuudha lubbumaanuu dhabame. Ni dhabne achuma keessa dhabne bishaan baara guddaa keessatti buusan jechuudha. Warri dura bu'e akkas ta'e. Hedduu garaa nama nyaata karaan kun gartee waggaa achi bahan waan bareedu fakkaata malee karaan kun hedduu hamaadha. Mee egaa yaman dheeytanoo yamanitti dallaalonni waan isin rangaan ni qabani dallaalota. Wallaahi ana dallaalli yaman nammiine miidhaan garre garuu warri miidhame ni jira. Ani wanni miidhamanii fi xiqqishoo naman beeku bakka san jira hin miidhamne bakka san keessatti garuu namni miidhame kafiran qabne hedduu jira maalla sun walla gaafachiisa. Biyyi bakka biyyi bakkaati. Mee gabaasa garuu kadhachaa dhufne hedduu kadhanne yaman keessatti. Rakkatanii jechuudha. Akkasuma karaa yaanu waan maallaqa harkaan qabneef kadhachaa turre ayyaa kadhachaa turre nyaata kadhachaa ayyaana feestaala fudhannee maal jennee dubartiin gartee yaman hedduu gaggaaru uummanni gaman kuni dhaabbata dhufaa jaanii marqaa dafanii si godhanii feestaala si naqan atis dirqama achitti nyaattu uummata wajji deemtoo nyaata jechuudha. Hedduu ulfaataadha. Gabaasni warra gartee dhaabbilee tololtummaa adda addaa waa'ee gartee baqattoota kanaa fi waa'ee godaansaa kanarratti hojjetan hedduun dubbisu ture gaafa ijoollee takka tumanii viidiyoo dalagan takka yoo agarte suudii keessatti na fakkaata. Sababa sanii wal qabatee jechuun waan namarra ga'u karaa kanatti dubbisaatiin ture qaamaan dhaqeen beeku. Yeroo san irratti dubartiin keessaafuu jechuudha namoonni godaanseeraadhaa deeman hundi miidhamuun akka jirtu ta'e dubartii ta'anii deemuun karaa kanatti mana isaa laguus dhufuu danda'a karaa kanatti dubartiidha. Yeroo sana akka ammaa moodeesii maal kun hedduun beekamu ture. Dhiirti tun gartee gocha fedhii malee saala quunnamtiidhaaf si barbaadu mala. Namoonni kun ammoo maallaqaaf jecha akka hin taanetti nama hanga gartee dubartii bareedduu gurgurachuufatti illee jira. Gudeeddaa jira. Wantoota egaa ilma namaarra yoo gaan namatti ulfaatan namoota lubbuun kana keessatti dabruu jira. Namoota gartee rasaasni daangaa irratti lubbuu baasuu jira. Waan hedduudhaan dubbise wantoota san keessaa mee akka dhuunfaatti illee sirra ga'uu yoo baatte hanga gartee suudii geessutti imala deemta keessatti wantoonni agarte maal fa'aadha? Laal maal seete gisee karaa yaman kana seensa akkasii yoo dabarsillee kara suudii seenannee huduuda kanarratti takkaa'u huduuda gartee huduuda jechuun maal jechuudha afaan oromoo. Daangaa irratti huduuda dhukkee jaanii warra suudii dhufanii beekaa. Daangaa kanarratti rasaasni itti baname. Nama 70 wajji ana. Nama 70 keessaa ana qofaatu bee. Hundi qabamanii cinaan miilaaf dhahamee cinaan harkaan dhahamee cinaa qabaniiti poolisiin biyya tanaa hiitee galchitee nama 70 keessaa anaatu bee. Ana akkamittiin behee siistamaan hin bee. Qabameetuma poolisattiif kannee gaafa mana hidhaa seenu makiinaa jala seene. Makiinaa jala seetu gaafas qalloon ture ijoolleen ture sii galtee waggaa 12 jechuun fagoodha. Hedduun qalloo ture makiinaa jala seeneetumaan gidi isaan jalaa badee gidaaf isaan riyaaditti jechuudha. Huduuda biraa kara riyaa ijoollee na biraa fe'an ani masgida duuba seene laal. Masgida duuba dhokadhee hushura tokko jala dhokadhee gisee isaan Allahu akbar jaanee makriba hidhatan. Fuuluma isaanii duraan naacha cabsarree salaatan hin beeka. Fuuluma isaanii duraan dallaarraan tarkaanfadhee kutee osuma isaan harkanii kutee jechuudha.
baafadhe jala nama torbaatama keessaa nama qofaa baafate gaafa san keessatti ni yaadadha akkasitti Jarri kun akkasitti hidhamee jechuudha. hundi akkasitti kunis dhaamee kaanis kamana hakimaa jira kaanis maal jee achi hidhamee bahee barri sun biyya galee jechuudha akkasii sanboota sun deemuu waa hedduudha Daraartuun hoo isinitti yeroo tan? Daraartuun nu dura baate gaafuma yemanii baatu rukkaaba keenya keessatti hin baane isin nagoomaan dayite akkasitti osoon isaa araba san jalaa badee deemu arabtichi tokkoon dhufe arabtichi kun immoo nyaata re'eedhaa kana fe'ee deema inni re'ee qaba gisisanin jeen bilbila kana duraanuu bilbila warra as jiru katabadheetiin deemu footarra guduunfadheeti warra baadiyyaati siime guduunfadheetiin deema afaan arabaa kanas hin beeku obboleessa kiyyatti naa bilbileetu man qabe akkuma keenya namni gaggaarii natti fakkaate laasii galte naa bilbileetti kan naan inni sinarraa faame silkii garraani silkiin hin dalaydu kootu seenaan jee makiina hin seenuun jeen obboleessa kiyyaan afaan oromootiin sabaata goota lakkaa nama jabaa harkate inni akkasitti hin seenuun jee makiinaa tana dirqiin na qabe ganna lakkisiin jeen afaan oromootiin innis afaan arabaatiin natti haasawaa Agaruu immoo ani hedduu shaaxira waan hin ta'eef namni fi jechuullee gaarii hedduu shaaxira waan hin ta'eef waan inni deemuu naaf galee jira sii galte. Makiinaa amma haaya jeetuman seenee makiinaa cufe. Dildila tokko jala nageesse. Dildila kana jalaa fi waan inni deemuu waliin naa dhufte amma. Amma makiinallee qarabbiitii gaafa jiru makiinaa manaa tanaaf kanallee hin beeknu aziizumaa fi waan akka kaachamaallee kana qorra. Kaachamaallee kana qorra. Karena makiinaa manaa qoruu san dhalkan dhagaan ka jibu. Akkasitti akkuma itti banuu wallaa lolaa tana wallaa qarabbiiti. Akka itti banuu wallaaleetiin osuma irra deemu akka bal'aa ulaan naa banamte beeyte qaalichi guddaadha garaan isaa guddaadha beeytan jala fiiguu hin danda'u hulaa tana hoo gabbu'e malee cufachuu hin danda'u. Sammuun herreega fayyadaadheetuman hulaa banee banaa dhiisee fi dura fiige. Isin daayeri jaanii warra suudii jiru kun suudii keessa jiru ni beeka daayeri bakki lafti sanii daayeri jaamti hulaa banee gisee banaa dhiisu namichi haga gabbuutti an sa'aatiin harkadha daqiiqaan harkadhu sanatti fayyadamuu qaba osoon fiiguu ijoollee takkaa jira Tigreedha ana Oromoo teenyaan se'uu Oromoodha isin jennaaniin waa jette ijoolleen Tigreetu na Tigree ta'uu naa galte እናንተ አማርኛ ታውቃላችሁ ጀንካ አግሞ ቢያቁ ከናን jennaan awonna qaalleen ምናምን ጃጨጨብሳቱ ባነስ ነው ጃጨጨብሳ akkasitti yoona sooyyee yaa bararran yoo injee namtu gurbaan tokko naadii wajjira jennaanin nyaata bitatanii deemuu jiran Tigireen dubbeetee wanni dhaballaa shurruxii tana dhaban takkaa'u marxoon dhabanii dafaniitu marxoo isaanii ganna kaanii gaara na baasan Tigireen farshoocha keessa baaftii hashiisha jaan kana gurgurtii sigaltee nam shantama olli ta'an warri gaara keessa jiru wallahi wayyaa qaanyee qaba gaafa san Oromoo fi Tigireen gaara kana keessa wal qaqqaluu turte Oromoo tokko yoo beekan nan dhiisan rakkadhe shari'aan islaamaatu gaa bakka rakkatatti beeka booyyee nyaachuun ni jirti sigalte amantillee yoo taate akkasumaami waa hedduu rakkaa jira anchi middannash naan jaan jennaan bannaate Oromoo nani baate Amaaraa na hin jeerni rakkadhe rakkoon qaanyee qabdu akkasitti shawwadee ol seenee marxoo xiyyeeffadheetiin ta'a fuudhanii mucaa Oromoo tokko na gurguran mucaan Arsiidhatti na gurguran mucaan na bitate meeqaan na bitate qarshii 500 suudii na bitate gatiin tun qaaliidha moo gaafa sanitti gatiin teetun jidduudha moo akkamii ani maallaquma sanuu beekuun kan jibu wallaahi kan jibu 500 na bitate Miciyyoon Oromoon beeku naan jaan Oromoodha jee itti himi naan jaan Amaara jeeni Oromoon sin feetu gisee mucaan na dubbisu ani fi fuura akkattuudha mi'a obboleessa kiyya Amaara jeetti madde isaanis Amaara Oromoo jee naan jaani ana Oromoo argeeti ummatuma kana bira na baasaan jeen isuma kan na wayya ka Oromoo ta'e nyaan waan an godhu edaa mucummaan na bite kunu dhimma biraatiif na bite laal dubartii ta'uun akkatti jabaattu laal Doi isaan gaarii miti dhimma biraatiif na bite isaan na lama giseen dhufan bashaasha garan nama seenaa taphattu fokkofaltuudha ijoollee marare oggosoo bilbilee abbaa gurbaa dalaguuf biratti akkanaa micoota akka deemuu na dhufee dalayduu ni feetanii jeen halkanuma san fuudhee abbaa inni dalaguuf san bira na kaa'ee
qarshii kumaa fi 500tti dalagaa bira seene doolaara riyaala 500tti kumaa fi 500 bira dalagaa seene baatii 4 dalagadhee achirraa riyaa dhufee jechuudha. Haala saniin biyya tana ga'e dhalaa jechuun foon bilchoodha nama iyyuu kajeela. Gaarii miti karaa deemuun. Carraa bareedaa si qunnamee carraa bareedaa ammas amala keetii wajjin sammaas akkuma nasiibaattuu Rabbiin irra si dhaabi malee osoo gartee hamaan taane harka buutee waa hedduu si mudataa jechuudha. Haalaan. Rabbiin kaan harkaa si baaseetu malee. Kanaaf dubartii ta'uun gartee addaan akkaan ulfaattuudha biyya godaansa seera alaa deemu keessatti. Mee eega biyya Arabaa dhaqanoo wantoota nama mudatan fakkeenyaaf jireenya mana Arabaa keessatti ni beektaa ati jireenya mana Arabaa keessa warra bira jirtu kana wajjin walii galuu dhabuu jira qilleensaa wajjin walii dhabuu jira waan adda addaa jira nama qunnam. Haati manaatii fi abbaan manaatis akkuma jenne egaa dubartii waan taate jecha abbaa manaatii fi ilmaanii fi waa hedduu jira nama mudata. Wanni waan akkanaati wajjin wal qabatee wanti nama mudatu hoomee akkamii hin ulfaatu. Biyya Arabaa jechuun nama lafee jabaatu nama amala qabeessa. Biyya Arabaa jechuun wallaahi dhalaan biyya Arabaa jeeyina jechi jiru dhalaadha biyya Arabaatti xiqqaata. Jechi jeeyina jiru itti xiqqaata naas hin jee. Hedduu gajjettee waa meeqa dabarsite. Hedduun dubbatan kabajaa ifii eeguudhaaf malee waa hedduu jira kana mudatu. Kana keessa akka fakkeenyaatti keessi baasu hangaafan dura dhufu biyyatti humaan dalagu si galtee nama takka biddeena godhuun hin beekaa nama dalluu'aa takkaa gartee qananiituun ture. Intala boodaati anu walumaa galattu. Abbaan fedhe gaalee nadheen an dalaysus honga biraa deeme malee biyyatti nama akkasiitiin ture. Nama qoflaa tapha bakka akkanumatti akka fedhe jiraatu tokkoon ture. Gaafan dhufee achi taragi as taragi naan jaanii anumaaf rabbi beeka akkanatti boo'e. Ijoollee yoo aganna itas ani itti gaafataman qabanatti hin fakkaanne. Isaan maa ganna qanii ammaaf hin xaragafaan jechuu ture. Si galtee maaliif waan bilisummaa keessaa hin dhufe biyya xiyya irratti bilisaan. Si galtee bilisa namni biyya fi jiru gabraa miti. Osoo waan fedhe ta'e. Tanaafuu haala saniiniin biyya Arabaa keessa dhufe biyya Arabaa keessa maaltu jira kanaan jettee fi wantoota garagalaa dubartii mudataa. Fakkeenyaaf maallaqa si dhorkachuu jira dalaydee. Ani waggaa 5 dura jechuudha dhiyeenyuma kana erguman afaan baree biyya wal fudhadhe booda ulaan acufanii baadii 5 dalaysiifatan. Kaarrana qollofanii. Ka abbaan kophuu zinaadhaaf na barbaadu. Ka ilmii zinaaf na barbaadu. Baadii 5 guutuu. Baadii 5 guutuu. Gizee nan gubbarraa haati manaa waanaa fi diraan jette ilmaa gannaariya. Anis rabbiin beeka alhamdulillah muslimaa. Waan san hin godhu alhamdulillah takkallee rabbiin kiyya dogoggora san keessa nan galchine. Rabbii kiyya irratti hirkadheetiin deema sii galtee. Wallahi laazim haadhaa fi abbaa kiyya tajaajiluuf obboleessan qabuun. Sii galtee rakkinaan na godhe. Kanaafuu rabbiin kiyya naatee waan rabbiin kiyya keessa naatee keessaaf guyya tokko rabbiin dogoggora akkasiisan na oolcha irraan oolcha. Najaana baasa rabbiin kiyya. Akkan keessa kiyyaan zinaa dalaguun nan feena arkeetiin rabbii kiyya an zinaa dalaguun fadhu hedduun si jaaladha jeetiin rabbii kiyya sirriitti hirkadha jee dalagaddaa takkaa rabbiin kiyya immoo hedduu wanni kana na mudatti takka haala mijataa keessatti illee rabbiin naan mijjeessine alhamdulillah kun niimaa rabbi sii ta'e irraa akkasitti baatishaan ulaana cufanii dalaysiifatanii gizeen gabbuu abbaan qophuun areeba gizeen ol bee ilmi qophuun areeba akka malee huqqadhee bakkan du'etti ganama tokko jalaa baafadhe jechuudha akka nafaa jira. Maallaqa osoo hin gaafatin jechuudha amma kan lubbuu nu baata. Osoo lubbuuti jaanu maallaqa kafalee beenatti tola. Waan akka nafaa jira jechuudha hedduu ulfaata dubartii taanii biyya namaa keessa gartee sanuu yoo seeraan taate gartee atis mirga kee gaafachuu dandeessa imbaasitti iyyattaa waa hedduu jira. Hayyama osoo hin qabaanne biyya namaa seera ala waan seenteef hundinuu wanni si dhaadatuun yoo gartee ati mirga kee gaafatte mirga hin qabdu biyya namaa keessa jirta seera hin qabdu hidhaadhaan si doorsan jechuudha. Hidhaa si doorsanii garuu hidhaa caalaa ammas humnaa si doorsanii biyya tana keessatti obboleessa kiyyoo takkan siima. Ana amma dhahaban qabu biyya tana keessatti uffachuu hin danda'u humnaa warra sirraa fuudhuu jira. Silkiin an qabadhee deemu saamsingiidha. iPhone akka hiriyaa kiyya qabachuun hin fedha hedduun jaaladha. iPhone baay'ee dhufe takkaa qabadheen beeku. Warra iPhone qabachuu siin kudhan humnaan qabee sirraa fuudhuu jira funyoo qulqullitti. Wallahi iPhone hin bitanne agarraan tana. Akkasi. Ajaa'iba waa hedduu nama mudata keessaafuu dhuguu dhalaa ta'anii
mee wanni kun hundinuu wantoonni ammaan tana akkanatti kun hundinuu ati waa'ee barsiisa jechuun rabbiin si eegeeti namoota garii ammoo wanni kun hundi gartee akka malee isaan mudatu hedduu jiraachuu mala nuti hin beeknu malee namoonni ammaan tana miidiyaa irratti ni agarra namoota dhukkubsatanii gartee wallaansa dhabanii du'anii gartee ajjeefamanii darbamanii waa hedduu yeroo adda addaatti miidiyaa irratti agarra wallaahi hedduu hogguu takka akka malee waan akkasii kun argu na dhagahama hedduu hanga gartee eenyu isiin tun jedhanii barbaadanitti jechuudha reeffa footoo kaasanii yookaan viidiyoo waraabanii namni beektan jedhanii barbaadanitti fakkeenyaaf maatiin isii tana gartee gaaf tokko gammachuu wal agarra jedhanii eegan hoggaa reeffa siisan viidiyoo sun yookaan wanti namni ollaa taatu agarsiise maatutti dhagamu waan jiru hedduu ulfaataadha. Akkasumaan garuu namni keenya osuma san dhagahu ammallee numa deemuma jiran fakkaatti ammallee deemanii dhiyeenyatti ijoolleen amma dubartiidhaa gaafa kaan tiiktook irratti harkaa turtan sanis maallaqa irraa hafalaa inni tuman sanis nama Oromoo fa'aa akkas godha. Haala hamaatu jira. Kun gartee waan namni keenya irraa dhaabbachuu qabu fuullee ilaallatee gartee namni irraa dhaabbachuu qabu malee fuullee ilaallatee itti deemuu qabu. Dhugaa. Keessattuu jidduun dhaamsan dhaamaa fi warra biyya arabaa jirtan warra biyya baqaa jirtan suuraa isnaapchaatiin bareechitanii osoo rakkoo ta'e hin garsiifne akka nama gidaara arabaa bareedaa jala kaatanii madaan firraa ilaalaa osoo kaatanii biyya gallakkisuu battee natti tola. Anaan miidiyaa kana gubbaatti dhiifama naa godhi akka itti awwarte uffata kiyya uffata tokkoonin. Tamboota irratti isin gaafa dhiyeenya taa'u jira argaa fi xiyyeeffannee laampitanii. Ayyeriha. Ayyee gosh. Dhiyeenyatti xiqqoo gaafa takka viidiyoo laayivii osoo jirtu ni boochee waan si boochise hin beekne wallee jaalladha hin dhabdu mee laayivii irra maal si boochise hullee guyya san. Wanna boochise jaalalaa miti an jaalalti nama boochiftuu miti jaalalti garuu jeeyina feete qaqqabdiin hin beekaa mo'attuun jaalala addunyaa tanarratti ta miskiinaa fi tujjaara walqixa boochiftu ta tujjaara miskiinaa boochiftu ta miskiina tujjaara boochistu haadha humnaati jaalalti si galte na boochisillee deesii garuu jaalalti nan boochisne akkuma dhalaa biyya arabaatti biyya arabaa mudannoo hedduu qabdi tana keessaanis akkuma dubartii biyya arabaa tana turtee humna isii fixxetti mudannoo addaa takka na mudate mudannoo sawwan na boochise miidiyaa irratti akkuma dhalaan biyya arabaa dalaydee dhabduttiin wanni waggaa 12 dalagee dhabe. Saniitu na boochise ammoo hawaasa kiyyatti illee dhimne moggaa dadheetuman booye malee akkanatti haala kana na mudate illee jee ifa baaseen dubbannee dubbachuuf illee taa'u garuu wanni waggaa 12 dalageen dhabe tanaaf hin booye. Namatti ulfaata waan biraa dhabuun akkuma ta'etti humnatti dhabdee jireenya biraatti dhabdee amma ilmoon namaa heerumtee ilmaan fuudhee ilmaan horuu namni gartee ija fi ijaan arguu barbaada. Ammoo kana hunda jireenya gartee maatii teetii fooyyeessuudhaaf ararra boroomarra wayyaa akka taatu hoggaa dabarsite boruun sun akka ararra wayyaan taane immoo hoggaa wanni dalayda san bakka san hin jirre bakka dhabamte hedduu ulfaataadha. Boochee qofa ka'us ta'e ati nama jabduudha dhugaadhaan. Garuu an jala qotuudhaan fayyada dubbii tana biyya arabaa tana yeroo hedduu wanni miidiyaa irratti agarru. Takka nama gartee maqaa jaalaatiin nyaadhama namni nama jaaladhu jee maal kun ammoo faamilii faadhaan nyaadhama yeroo jiru ni agarra miidiyaa irratti faamiliidhaan gartee namnummaan faamilii hoggaa waan gartee mana namaa fa'aa viidiyoo waraabeetti ergee mana namaa fa'aa footoo kaasitti ergee wanni sun bakka hin jiraanne fa'aa mudata. Yookaan ammoo akkaataa biraa fakkeenyaaf ittiin dalaguuf qabeenya kana nama kannite yookaan akka biraatti dhabu malta. Kana keessaa osoo adda nubaaf ta'e gaarii maaliif wanni kun waan ati gartee gootee miti rakkoo ati farra fiddee miti rakkoo sirra dhuftee malee waan kana uummanni osoo beekee hedduu natti tola akka kiyyatti. Silaa bareedaadha garuu himuun fedhu maaliifu wanni as keessa jiru waan gartee namoota garii wal qabatuuf kabajaa isaanii eeguudhaaf ati miidhamte jechuun kabajaa namaa mulquun qabdu si galtee guyyaan birooti safee osoo asmarratti dhiisee gara dhiifadhee natti tola haganuma uummanni kiyyanaa baree akkana gaafan joona gargaarachaan jiru uummata Oromoodha. Ani dhalaa jabduudha boruun jijjiirama boruun bakka Ilaa gargaarsa feete gaafa san dubbattaa bara kullee. Akka kasinarraa fudhanneefi qeeqaan nu gaafachuun jirtu kan jenneefi zamanni kun zaman addaati. Si galtee sammuu keessa si beeyna warra jiru jira si galte tanaaf nafe godheef ani namni kufee ifumaan qaqqabatee ka'uu qabaa nama joorraayi. Namni gargaarsa namatti haajamu gis takkallee ifiin dhaabbachuu hin danda'u. Tanaafin ifiin dhaabbachuu jaaladha.
Dhugaa keeti wallahi garuu an barnoota namaa taati wanni kun namaaf illee barnoota taati qotuu amma waan dhuunfaa namaa akkuma ta'etti kabajaa namaa eeguun dirqama kabaa gartee rabbii kabajamtu narra kabajaa gartee namaa tokko dhiiga islaamaa tokko eeguu akkaan gaariidha jedhanii balleessuu dhabu mee jechuun amma hulleen gartee wanni isin jilbibattuuf guddoon jaalala akka taatellee dubbii keessa reefutu ite yoo jaalalatti jilbibattee gartee waan kana dhabdee jaalaluma saniin gartee bakka deebisuu jaalaluma sanii yoo gartee bakka deebifne malee akka deebisu ulfaataadha. Yoo akkas taate jaalalaan bakka deebisuudhaaf amma heerumaaf kararra jirtamoo heerumteetii mana jirtamoo akkamiin? Wallaani hin heerumneesi hin heerumne heerumee akka namatti bahee amma garuu ati itti yaadaa jira. Ani duwarra qabri yaadadha dhiifama naa godhi namni kana naallatu illee hin jaaladhu akka xariiqaa kiyya karaa kiyya kan hordofu illee fedhu bakka heerumatti maaliifuu heerumni kun gaariidha namoota toleef gaariidha namoota hin tolleef azaaba sii galte kanaafuu ani xiqqishoo heeruma kana wanni galtee bultii keessatti illee xiqqishoo qalbii cabee jiruuf hedduun sodaadha namni maal jedha namni jiilan qubatu sanii akkasi. Namni guyyaa bofa harkee halkan ta'ee badheessa jedhan funyoo hunda dheessa jedhanii. Ammoo jiruun addunyaa tun fuullee amma atillee nama hubatu akka bifeetu hin tolfanne dhiira tanaas hin tolfanne rabbii uume suma tanaa waatiif hin tolfanne amala addaa qabda atis amala gartee fi qabdu kan namni gartee sirraa jaalatuuf sirraa jibbu kabira hambisuu hundeessuuf hin dandeenye jira akkasittuu ulfaatu jechuudha. Namni ati itti heerumtuu fi jaalattu kunis namuma akkasiiti ilma namaati malaayikaa miti hanqina qaba. Namni gartee nama eebii hin qabne nama gartee qulqulluu muyoo hin qabne barbaadu nama malee haa fayyan. Akka akkas hin taane takka heerumtee kitaaba adda addaa keessatti dubartii yeroo homofaate heerumtee jira nama homofaate heerumtee jira. Rabbisitti hin godhini kan sichuu guyyaa miti garuu namni akkamitti waggoota akka heerumee bultiin san hin tolle jee jireenya sodaatee akkanatti bargoota seentuu barbaadu jirta ammaan tanaamu. Wallaa dhuguma miidhaa jechuun qabeenyaa miti naasitti hima. Bultii keessatti qabeenya keenya miskiina heerumtee miidhamuun humaatii miti adiidha. Nama jaalattu wajji miskiinamuun qabeenya. Akkasii miti. Nama jaalattu miidhamuun garuu hedduu si cabsa. Akka malee cabu. Onneen cabde nama jaalattu yoo onneen si cabde bakka sanitti deemuun akka malee rakkoodha. Dirqama dhibdee kana hoo fayyitee nama biroo seente malee oggaataan garuu manzaruma gurbaa kanaan laaltee manzaraa sanii laaltee bultii lammaffallee dhabda. Dura dhibdee sana fayyuu qabda yeroo namoonni baay'ee dhibduma saniifuu dawaan dhibdee saniifuu dawaan nama fayyisan barbaachisu ogeessan barbaachisu jaalalaan waan miidhamsan jaalaan. Hin jirtoonni akkasii dura dhibdee ta'e fayyitee vaayirasii dabaroonni kun daddaroo si galtee dhukkuba daddarbaadha wanni kun si galtee miidhaadha. Dura fayyaa onneetti erga fayyistee booda qulqulluu taatee nama saninneetti erga miira san keessaa baate malee dhalaan hedduun amma akkasii heerumtee baatee osoo dhibdee san hin fayyin dhiira biroo seentee ija nama saniitti ilaaltee dhiirtuun takkeettee dammartee waliinuu dhukkaastee taraa hedduu heerumti. An akkasiin barbaadu. Dura fayyuun qaba. Ergan fayyee booda bultii fayyaa jaalachuun barbaada. Ayyeemee gaafa fayyitetti gaa rabbi eenyu dafee isaa fayyisuun madu'aa san goona. Yeroo fayyitetti tiktok irratti yeroo haasoftu kan inni arge dhiira Oromoo kana hedduurraa bocha hedduurraa cabtee bakka dhiira Oromoo tana harkaa anaa'ummaan tana akkuma jirta. Dhiira Oromoo tana harkaan dandeessu. Mee amma gaafuma heerumtu sanittuu gaafuma heerumtuttu dhiira Oromoo heerumtamoo akkuma jette dhiira biraatti heerumta. Wallahi karoora rabbiin beekanii ani garuu kaayyoon tiyya dhiira Oromoo obbolummaaf hin jaaladha. Fooloo faa silaa na godhanii hedduunatti tolan. Silaa yuutubbaa badhadhe subscribe na godhanii hedduun jaaladha. Maaliif obboleeyyanitti tolan dhiirti Oromoo xiqqishoo hin beekne wallahi dhiirti Oromoo hundi sanii miti. Dhiirti Oromoo hundi fokkotaa miti. Hundinis bareedaa miti haalaa fi amanaa jechuu barbaadeetti. Namni wal keessa jira. Wal keessa sanatti namanu akkasi. Naagaluutu hin jirtu bara wanti jettu naagaluutu hin jirtu. Ani silaala nandiisa yaa'oo ta'e narratti bobbaasin uummata kana nandiisani. Lakki bara akkatti irraamtu lammayi akkanatti irraamtu bara. Yoo waan silaa hanqifne waan balleessine waan gartee nurraa dhabde laalchumattuu waan dhabde kana yoo nu himte ammas illee dhabnu atillee gartee Oromoo keessaa yoo baate namoonni biraa akkasii ala yaanee fi shamarran biraa
hanqina keenya san beeknee yoo sirreeffannee gaarii ta'a. Tanaaf barbaanna baruu maali rakkoon bakka tana jirtu? Rakkoon jirtu anama fakkeenyaaf osoo namni nugusa jaalalaa jedhame anaan nugusa jaalalaati. Naamani namni jaalala akka kiyya beeku hin jiru ani jireenya bazabazaa jiraachuun fadhu laal jaaladhee jaarsa kiyya wajji jaalala ajaa'ibaa keessa jaalala akka filima irraa kan jiraachuun barbaada gaa'ee dogoggora illee ta'u namni filima laalee akkas ta'u jechuun dogoggora tanaafuu nugusa jaalalaa akka kiyyaatiin barbaadan. Duuba mootiin jaalalaa akkasiisan akkamitti dhabama Oromoo keessa? Wallaahi hin beeku waan amma. Keessaafuu Oromoo ta'an argitan keessa akkamitti dhabama? Mootonni jaalalaa akkamitti dhabaman? Maaltu dhaadhatame mootota kanarraa? Mootota kanarraa wanni hanqate fakkeenyaaf kasilaa jaalala beeku salaata hin qabu kasilaa salaata qabu jaalala hin beeku akkasii wal'aabde. Ankalachuu qabuun fedha. Xiqqaattee nama ibaadaa qabuun fedha. Akkasi. Hedduu ulfaatti nama hanga ta'etti kana namni dhabu dhiirummaan isaatu dhiira ta'uun isaatu hanga kana dhabnaan bara shakkiidha. Namni gartee salaanni waajiba rabbiiti. Ammoo jaalatti gaa akkuma namni gaa wallaba walumarra jaalatan as beeka. Sangaa akkatti dhiirtii Oromoo gartee jaalaaf hin taane tana bultiif hin taane tana ganaa guduulis rabbanamillee taatu firaa deebista malee akkana waa wal dhiifnu miti. Mee gama qabxii biraatti haa dabarru gadi Oromoo heerumuu didde. Maalii fi hoggaa laayif seentu amma dhiyoo tana gadda sii fi wardaadhaan si'a guyyaa tokko guyyaa gartee yaa'u yaatan takka ni aanaa jechuu jirtan guyyaa sanii. Haram yaa'u yaatan guyyaa san silaa hoggoo yaatan. Yaa'u ma fajjeesu. Yaa'u ma fajjeesudha. Amma tamaareen nu hafe ma ittanii maaltiin beekan akkam jechuu qaisani? Lakkiin firraa duunenneeti. Waan namni itti kofallee wallaahi jechuun. Firraa duunenneeti. Jechuun silumaa'uu bara akkamiin beektaa kullee silumaa'uu jiraachuurra duutura qallaali. Akkuma amma nama jaalatu tokkoof jiraachuurra namni gartee gusii yaate siif hin dooyoo siin jee namni sun siin jaalatu beekadhu maaliif duun siif laaftuudha guyyaa tokkoomi. Hasi jiraatu kanaatu immoo jireenya keessatti rakkoo meeqa harkee si wajjin dabarsaa si oobsaa si beekee jiraata kanaatu itti ulfaata. Isinitti ulfaatte moo dadhabdammoo maaliif du'a san filattan? Lakki ani akkuma siin jee miidhaa waggaa 12 dalageen dhabeen jee an dhugumatti ammas qoosaan jenne dubbiin wanni qoosaa baay'ee dhuuf namni qoosan irraa fudhate malee yeroo saniif dhugan baanu. Namni kamuu waa waggaa 12 dhabe hoo dalagee dhabee beekigaa ittuma dhagahama. Hedduu nama dhagahama wallaahi. Hedduu si dhagahama wardaan ammoo jaalalaan na qabe tanaaf ni fajjeesu deemte harka ol qabannee aduun waliin jenne. Hagasuma namni warraa beeku ta'e uuma akkanaati. Hayyee amma guyyaa san viidiyoo san irratti wardaan waa hedduu dibattee jirti jechuun gaa isii arrabsuu fi tuquuf himti wooma gartee viidiyoo irra mul'atu. Ati immoo gurraattuma tanaa jira. Akafara namni gariin gartee waan kana ofirratti deemaa namni waan adda addaa jira namni gartee bakka akka diddibatee mee ati maaliif diddibanne akka dhalaatti akkasitti jechuun namni maaliif dubartiin mee yookas taate ati hin dibattu dubartii keessuma jirta dubartiin biraa maaliif dibatti ati immoo maaliif hin dibanne? Waan bareeda na gaafatte laal namni kun beekumsi isaa wallaba isaanirraan beeka jechuun miti namoota baay'ee jira kanarra beeku. Anis akkasuma namoota irra beekuun qaba. Barumsi gartee beekumsa namaa sadarkaa qaba. An akka kiyyatti ilaalcha kiyyatti wanni diddibatan kun ifitti amantummaa sirraa fuudha. Gatii teesse dhorka si xiqqeessa. Kanaafuu ifittummaa keetiin summa taatee yoo jiraatte irra bareedaadha. Wanni si bareechu meekaappii miti. Wanni si bareechu uffataa miti. Wanni si bareechu keessa keeti. Haalaa fi amalaa fi dandeettii ta'e baafachuu danda'u si galtee. Fakkeenyaaf haasaa danda'u oseetuma haasaa akkanumatti firraa haasaa osoo hin ta'in waan godhuu qabdu beeku waan imaammattu beeku si galtee waan godhuu qabdu nama beekuutu ifiin dhaabbachuu beeku wanni si bareechu dhalaa kaayyoo qabdu si galtee haasootu maaliif hin haasawaa beekuu qabda dhalaa ifeetu dhalaa ifiin dhaabbattu hoo taate konfidensii gahaa keessa keetii hoo qabaatte qofa bareedda malee namoota hedduu tokkoon beektu miidiyaa kana gubbarratti meekaappii chak godhee filtara gubbaan kaayyatee ijaallaan uun feene meeqaa jirta maleekaa fakkaattu.
namni sun nama iftee miti sanaaf namni hin jaalanne. Namni keenya Tanaaf naachuraan agarra. tanaaf ati naachuraal ta'uu feete jechuudha tanaaf hin dibanne. Ani hulluman toofadha. Hullee dhugaa san ta'uun barbaada. Ammaan tana yoo gartee akhi nama si herumtee illee gartee oguu hullee diimtuu fuudhee oggaa fuudhee booda gurraatti yoo taate rakkoodha jechuudha. Tanaaf Rakkoon maaliin namni wajjin daa dibatee ilma gurraatti dhalala ilmoon beekaa isaan fakkaatti. Akkas ta'uun fedhu ijoolleen isaa nama fakkaattu. Abbaan isaa fiddee na gaafachuun fedhu. hedduu gaariidha. Mee hullee miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo dheertuu jirta. Toora tiiktook eegaman itti waggaa meeqa geessame? TikTok kan akkuma dhufetti hin baradde ani wajjumaan hin dhaladde jechuudha. Akkuma TikTok dhalatetti gabbuufadde. Waggaa dheeraadha irra turte. Gaafa feete arrabaas taatu namatti nan biftu. Gaafa feete faaruus taatu namatti nan biftu. Amma namoota arrabsitanii yaadattame tokko tokkotti waan ati arrabsitee ni yaadanna nuti waan ta'etti warri dhageeffatu jechuudha. Ati immoo nama arrabsite yoo xiqqaate ni yaadatta. Mee hullee ta nama arrabsitu moo ta nama faarsitu moo ta nama gorsitu moo ta waan jaalala dubbattu moo ta jireenya biyya arabaa dubbattu moo mee hulleen tun tami? Hullee tun koomadiidha. Qofla baay'atti nama qofalchisti nama bohaarsiti. Ifiifillee akkasumatti nama bohaarti. Hulleen tun irra baay'ee isii qoflaa fi tapha gorsa kan isiin beekamtuuni. Ammoo guyya tokko tokko afaan nama miliquunis numa jirti gamoo caachuunis numa jirti. Inumaa TikTok kana dhiisi TVlee gurguddaa gartee silaa Itoophiyaan qabdu irratti illee namni mucaachuun ni jira beeka. TikTok dhiisi jechuu barbaadeeti. Guyyaa mucaan isanis ka hawaasni dhiifamu naa godhu. Hawaasni keenya maal qabna. Amma baranuma dhiyeenyuma kana yoo miguu tokko gaafa soomana keessa na fakkaatamu nasraa guyyaa labsu tokko hin hambifne soomana amma guyyaa nyaachaa oolte moo soomana maa oolte akkasii nama arabsita. Wallahi soomana loole gaa qeebala fedhii sembi'u. Qeebala fedhii sembi'u garuu soomana arrabsa. Garuu dhiifama gaafadde. Samboota dhiifama gaafattee? Dhiifama gaafadde wallahi namaan cinqamee hunduu hin beeku jeete ana dur akkadha waan dilii kanan fadhu. Isin dhiifama si goote? Si godhan jenne naman itti ergee dhiifama gaafadde sagaleetii waraabitti ergi jeen itti ergeen hin beekna. Dhiifama gaafadde gama kiyyaan. Okay, wanni guddaan gaa dhiifama gaafachuudha si godhullee gartee dhimma tattaafatta akkasii gootu. Mee nama biraa nama ololtan ni qabdanii miidiyaa irratti haadha faateeti moo eenyu gaaf tokko isaan. Hedduu tiktoo kana beektee nammaa duraan hedduun hordofu dhiyeenyuma kana seene. Gaafa tokkos nama wajjin akka malee wal qabattanii ajandaa godhatanii wal arrabsu turtan. Ani hedduu nama yaa'in qabu wallaan. Asuu takkaa fi nasraa tana. Si galtee kan wallolee malee miidiyaa Aburashiidha dha Aburashiidha. Aburashiidha illee dhiifama gaafadhe isumaan na balleesse gaafas illeedha. Dhiifama gaafadhe. An dafeetiin dhiifama naa giriin dogoggora dafeetiin dhiifama gaafadha. Maaliif duuti yeroo hin qabdu si galtee sa'aan qabdu. Nin dogoggora giriin dogoggora dafeetiin dhiifama na gaafadha akkasitti Aburashiidha dhiifama gaafadhe. Asuu jara sadeen kana qofaan wallolee malee dirasi wal nama waliin lolu. Hedduu lakki amma warra miidiyaa jiru keessaati wayyuma jechuun dubartiin teenya hedduun bara isaan kunis hedduun wanni arraba fayyadamaniif an akkana fakkaatutti yaada miidiyaa irra fidanii gurguratan waan hin qabne jecha wanni gartee namni oguu yaadni hin jiraanne namuu gaa waan qabu magaalaa fidaa mire. Sa dhuga. Ooruun tee jimaa dheeraa yoo baafte dheera fidda yoo ooruun tee immoo taacoree baaftee san fiddaami. Akkasi sammuu namaas waan magaalaa fidan namni gartee yaadni isaa waan biraan taane arraba kanaan beekamuu jee arraba kanaan hedduu arrabni jira. Namoota akkasii jira malee ati wayyaadha ajandaa adda addaa irratti uummataa irratti illee dubbatta. Asuu dhiifama gaafattee asuun booda maal nan dubbatii waan jettan beekani. Asuu dhiifama gaafanne isumaan na zallamaleedhaan garuu dhiifama gaafachuuf qophiidha maaliifu addunyaan ta'uu waa xiqqishu. Maal addunyaan faadii duwwaadha. Si galtee an xabiyaati yara namni tuqe malee tuquun barbaadu. Na tuuti taanaan ni tuqamtammoo. Hedduu gaarii wanni asirratti argees waan akkanaati ati jechuun oggoo aartee sanitti ni baafatta oggaa as deebite immoo nama nagayaati ajanda hunda irrattu mee hullee eega miidiyaarra dhufte waan sitti tolee miidiyaa kanarratti waan sitti tolee gartee itti gammaddu hangammaatii fi waan ammoo miidiyaa kanarraa siin ta'in tasilaa gartee nurraa hafte jettu mee takka nu himi. Miidiyaa kanarraa waan natti tolee miidiyaan bareedaadha. Miidiyaa akka abbaatti fayyadamu.
miidiyaa silaa dandeettii danteetti baafatte. Kara diinii irra dalaydee kara aadaa ta'etti irra dalaydee waan faallaa rabbiiti silaa akka kiyyaati beeke shayini tafiin hin beekigaa shayini tafiin hin malee waan rabbii himaa beeke shayin waan rabbii himaa tanan dogoggorin amala fiin himne shayini Ayyee sheekatti oofime. Kanaafuu silaa laala akka kiyyatti وانا ما سمينه في وان قرتي سلا خرا ربي فرد لديا ما شاء الله تبارك الله سيقلتي بريدا دا دنديتي قبدو دنديتي ربي سيغنى تكاجرة تالنتي ربي سيغنى جرة ترى سقلك ربي وان دو سينكنو وان متا خيتي سيغنى وان سلا رتب ستي حالة ميديا لافة قنان هدو بريدا دا ميديا خنا رامال جبت خيتف قسمة سلا تفايدن مبانه فرافي فراد دامرو تاتي فكان يفنا موبليتي وقال ما فتنا ولتي أرقمنا ركاد بسنبيو سبب قسم ماذا Obboleetti ati gosa gosa. gosa dilaki gosuma takka isi wanni deeggartu waan biraati an deeggartu waan biraati sammutanya wallaba Yoo gartee ilaalcha gosummaa san hin calaqqisiifne ati gosa hanquu qabdu ati nama keenya hanquu qabdu kanaafuu ati ergamtuudhaa yookaan ammoo gartee nama if goggootaa ati gosa ol jettee xarra jette fayyan. akkasi kun amma haala sanirra wallolle waggaa lamaaf cinaa gaafa lola itu fi franqalloo jaane kan dhukki warra kaan tokko gara mootii ta'een beekun kijibwani gaafa san wallolle dhukkubsattee amma akka malee mana hakimaa jirti rabbi haa fayyisu fooni fi rabbi si haa fayyisu guyya tokko na guyya jecha lamatti dubbadhee wayyooytee jeeni biraa deeme akka malee na murte na aarsite lola isillee silaa himuun jaaladhu maaliif obboleeyyan karaa irraa dhaquu qabu si galtee isiin ammoo maal jetti gosatan teelelisi ol bahii akkana jeetti ani gosati jedhin jaaladha wallahi dhugatti hin jaaladha gosatiyya akka malee hin jaaladha gosatiyya jaalachuuf dilii nama biroo seenuu hin qabu miidiyaan kun xabiyaa takka qaba gosatiyya jibbeetii miti gosatiyya ofirraa bitamee yoon nama tokko dhuunfa wal arrabse dilii nama rakkatabdi maleekaa bitaa mirga kiyya jira amma namni tokko wayii ati kuullee nama sana jeeqishaana godhuu danda'a an keessa kiyya waan sana jira sodaan keessa jira balleessuun danda'a dogoggoruun danda'a rabbi waan hunda dhiifama siif godha zulmii namaa dhiifama siin godhu haqa namaa dhiifama siin godhu abbaa sane malee rabbiin ta isaaf isa jidduu jirtu simaaruu danda'a dilii tanaafuu an jireenya kiyya keessatti wanni jibbu haqa namaatii fi wantoota zulmii qophuu tanan fedhu. Wallahi waan bareedduu ajaa'ibaati wanni ilmi namaa hundinuu an akkamittiin beekanii beektaa gosummaa tanaa fi gandummaa fi waan takka namoota dandeettii biraan qabne gartee waan silaa mul'ataniin hin qabne waan namaan dorgomaniin hin qabne fakkeenyaaf waan namaan dorgomanii yoo hin qabaanne wanni ati dhaadattuun an shanyii akkanaati jechuun dandeettii biraa yoo hin qabaanne tun gartuu tana rabbi irra uumee mire gosa ta'uu tana waan dandeettii mituni rabbi irra uume ati filanne tanaan dhaadatta jechuudha ganda kana jettee dhaadatta ana argeettee yookaan arsii yookaan borona yookaan mara jettee waan ati hin dandeenye tanan yoo dandeettii mul'atte jechuudha aadam nama akkanaati nama waan kana godhe jee dandeettii qabaadhee yoon deeme malee yoon dandeettii hin qabaanne immoo bakka nu barbaade jechuudha gosa taatee ganda taatee laga taatee namoonni hedduun waan akkasii jechuudha ejjennoon ta'e ejjennoo sirrii ta'e akka ilma namaatti ilmi namaa hundi gosti akka wal beekaniif malee akka itti gartee diinummaa qabaniif miti yeroo hedduu namoonni ajandaa akkanaatiin deeman namoota faayidaa dhuunfaa fa'aa isaa argatanii gosoota hin jedhii gartee nama wal ijaaree irraa wanta jiru namoota immoo akkaan sin jettee dandeettii biraa waan mul'atanii hin qabne tanumaan mul'atan amma namni gartee sababa gosaatti mul'ate hedduu jira agartee miidiyaa kanarraa dalgaan isaa gosaa yeroo hunda wooma gosa hin qabanne hunda gosa akka fidu jechuudha oofee bakka taateen fideetuma gosa galcha naati yoo ammaan tana walullee hullee fe'atan gosaa tanaa fi tana jee ammaan tana gartee guruuppii hagoduu jira namoota akkasiiti obboleettii ta'e rabbi haa fayyisu atilleen hanga dandeessitti laaluun isin ijaari namni dhukkubsataan gartee dhukkubsataa nama wanti aran qabu namni dhukkubnaan ni hafti bollolli duraan jiru hundinuu mee hullee waa'ee miidiyaa fi oromoo irratti waa'ee miidiyaa fi oromoo amma hanga sarreefu miidiyaa hawaasaa irra jenne miidiyaa fi oromoo miidiyaa fi habashaa ni agarta miidiyaa habashaatiin ni agarta oromoos ni agarta gama yuutuubaatis taatee gama tiiktookanis taatee mee itti fayyadama miidiyaa irratti eessa jirra bakka nuti jirruu fi bakka gartee uummanni habashaa gartee Itoophiyaa kun ollaa keenyaa kun jiran akkam. Haalaan adda fagaata. Uummata habashaatiif uummanni Oromoo garaagarummaa baay'ee qaba. Miidiyaa irratti
Oromoon akka malee wal jaalatti akka malee wal dhageessi. Oromoon jijjiirama guddaa fidde. Garuu akkasuma wajjin miidiyaa irratti sappoortii wal godhuu wal deeggaruun hin jirtu. Fakkeenyaaf yuutuubarra nam tokkoo banate dhaqanii wal deeggaruun hin jirtu. Gosa gantummaan adda nama arsiin qabuu maarreen qabuu akka gosatti wal deeggaran. Tun dhugaa lafa jirtu naamani. Namuu beekaa walii kokkofla malee walis hin jibba yoo dhugaan dhufte tokkummaan akka gaarii jirti Oromoo hedduu. Garuu immoo bakka kanatti gantummaa takka fanna fakkaateen beeku wallaahi. Sila warrummaan gandaa sanuu sila sidee garee wayyaa amma warri habashaadha wanni irraa jaaladhu warra habasharraa hedduu miidiyaa irratti wal deeggaran akka malee wal deeggaran akka malee wal kaasuu wal guddisuu namni fi maaliif hattuu hin taane guddachuu qaba jijjiiramuu qaba bifa kamirratti dalagaa tamirra jijjiiramuu qaba yoon asitti haajame na gargaaruun dirqama keeti sila akkasii namuu beekee hedduu guddanna ture miidiyaa irra wal guddisuun beeknu. Hedduu gaariidha hullee amma guyyaa beellama isaallee hin beekne hulleen geema qabattee geema taphachuu deemti jedhanii yoo rabbi taate yoo rabbiin taate qooma akka reefaa yoon arge illeessa taatu qabeetiin fida waan biraa fiduu hin danda'u mee geema nama taphachuu deemtu kana wajjin qophooytee leencaa nama ergitee jirta gaaratti. Leenca qaqqabu kutaan Oromoon tiyya baay'ee fi fuleencaa fi fuleencaa. Gaarri kun immoo leenca kun ammoo Itoophiyaa keessa jiru beekee leenca Itoophiyaatii miti. Leenca biyya alaa baradoo keessa jiru. Baradoo keessaa akka boqotan ijoolleen teenya. Waan akkasiiti. Inshallah yoo rabbiin taate wanni kun amma wanni geemis taatee wanni kun hundinuu wal gargaaruudha namni sappoortii wal godhuudha. Miidiyuma kanarraa akka turuu fi namni kun akka gartee danda'u namni hundinuu. Wanni kun waan gartee nama tokko hagartee eenyummaa ta'e hin beekne maalummaa ta'e hin beekneef namni godhu. Nama gartee guyya tokko rakkattee taajamtee sin beekne. Nama immoo itti haajamtee guyya tokko sagalee sii ta'uu danda'u gaafa rakkoodhaa sii dhaqqabuu danda'u haajaa gartee waan uummataa hedduu jira namni gartee sagalee olii ta'uu keessatti. Amma tiiktookara namni jiru hedduun namoota gartee guu rakkoo itti haajamtee hin harkanne hedduu tokko jira. Miidiyaa kanas ilaan dhufu wanni gama miidiyaa kana nafti gam tokkoon. Namootuma kana guu gartee agartu waan taane qofaan gartee ajandaa miidiyaa waan taane malee wanni tahaa wanni sirriidha ajandaa miidiyaa ta'uu hin dandeessu jee warra ifamansee deemuuf jira na fakkaata. Wooma san cabsinee wanni taatuun ajandaa miidiyaa ta'uu dandeessi jennee taasifnee agarsiisuu qabna ta'ettuun ejjennoo akkasiitiin qaba. Waan sirriitiin namni gartee mul'achuu qaba. Warroota waan sirriitiin mul'achuu qabu kana gargaaranii deeggaranii mul'isuu gaarii jechuudha. Nama biraa kas hin beekneefu jala ta'anii taaptaa'ee baananiif waan baanan san nama godhanii. Kana hullee keessummaa barkoo miidiyaa taatee asinuu dhiyaattee turtiin hojii taasisuudhaaf hedduu galatoomii heeruma gaariin siinjaa rabbiin jaarsa gaarii siyaa kannuu Oromoo qoyis ta'ee fi Oromoo ala ta'e naga ta'an keeti. Ammoo mee dhumarratti waan akka dhaamsaatti barkoo miidiyaadhaafis qabdu anaafis taatu dhiira Oromootiifis taatu warra followers godhuufis taatu maatii barkoo miidiyaa warra gartee subscribe godhee taa'u kanaas taatu dhaamsa qabdu dhaammadhuuti akkasitti wal gaggeessina. Ayyee galatoomii miidiyaan kee inshallah miidiyaa gaariidha. Akka ammaan laalinii jabaadhu irratti miidiyaa kabajaa qabu sharafa qabu. Amma gartee miidiyaa gartee seeraa fi heera cabsuu miti miidiyaa gaariidha. Fuuldura tarkaanfadhu. Dhaamsinan qabu ijoollee biyya Arabaatiif hedduun jaaladha ijoollee biyya Arabaa akka malee fedha. Warruma biyyaa beeku hedduun jaaladha. Uummata qabsoo qabaa jiru. Rabbi isin haa gargaaru obsa isin haa kennu jedhanii obsuma rabbi haa kennuuf hedduun jaaladha. Isaan ukkatti seenan waan beekaniif akka itti bahan akka itti galan wallaalanii rabbi biraa jiraatu hagarman jechuu barbaada waan birooti hin qabu. Wallahi hullee hedduu galatoomi beekaatu magaa qoflaa haqaisi gartee dhagamuutis qoflaa wanta goone turtii bareedduu waliin taasifne fuuldura gartee yeroo yerootti miidiyaa kanarratti yoo feete sagantaa qabattee hundaa haasa'uu dandeessaa haasa'uu dandeessaa miidiyaan kun miidiyaa keetii warra gartee daawwatu kanaaf sittis walqixa hundi keessanuu miidiyaan kun miidiyaa nama hundaati banaati waan gartee warra dhoofannuu qabnu wal duba kaanuu qabnu maaliif namni miidiyaa kanarratti
nama tokko waan gartee fiddee wanti gooteef atiifis beekamtii isaafis beekamtii namni hundinuu walitti dhufeetuma hancuftii daagalaaniti jan waliin wanti jaa malee waan gartee namni tokko irraa dhoofsitee ati miidiyaa hawaasaa kana wanti gootu hin qabdu. Namni tokko ka'aati arraan tana followuu isaaf afeeruu dide tokko gaafa gartee followers irra heddumeeffate maybe si dhagama isatti miti inni raambata fa'aa inni oguu heddumeeffatanii raambata. Amma kulleen akkasii nama beektu qabdi. Anamma nama akkasii beekuun qaba. Abulu jee kan yoom fedhee himu jechuudha. Nama gartee ati subscribe naa gooyi seetteeni seedhaatitu. Kagartee oggaa gartee subscribe kee hun guddatee bakka silaa barbaachisan gahee booda inni nu gartee gana dhufee godhu fa'a. Gana dhufee godha sitti haajama fa'aadha. Nama gartee miidiyaa gaafa duree galtu intarviinsi godhattee kadhattee fa'aa kadhattee dideetu booda deebiin godhu jeefaa sarta. Tunga waanuma jireenya keessatti agartu hulleen gartee nama kuma dhibba sadii maal akkanatti laaftutti kan lafaa kee namni si hordofeeti miti jechuudha. Waa meeqa keessa dabarteeti. Kakuun arrabsuu, kakuun faarsuu, kakuun asumarraa hulleen duraa galchaa jiru. Kakuun arrabaanis arraba gartee ilmi namaa waliin jenne hunda namaa hin jiru. Isa hunda dandeessee gartee hanga ammaa asirratti dhugaa ta'e duusti dinqisiifadhaani. Hedduu galatoomii nu jiraadhu akka barbaadutti jireenya barbaaddu rabbi isaa jiraachisu akkuma yaadde sanitti namaas kan jaalala beeku rabbi isaa kennu salaatas kan rabbi isaa kennu hedduu galatoomii siin jaa hawwattoota daawwattoota keenya turtiin bulee teenya hullee isin wajjin taasifne asirra raawwata viidiyoo keenya kana sheer godhaadhaa walii fi saahiban hullee hunda biraan gahaadha nama hunda biraan gaha maatii barkoo miidiyaatii fi hulleenis jabaadhaa hedduu galatoomaa siin jaa har'aaf asumatti sirra goolabna. Ulfaadhu galatooma.